Durasina nupe Beka kon kabdo Yonda tabe kufe Siko fala garu Hashama kabajamtoota jalatamtoota maatii waaqayyoo maqaa keetiin nageessin gaafadha akkam bulchan akkam turtan akkam sa'a kanaaf yeroo kana eegdanii amiin waaqayyoon keenya akka badii balleessaa keenya osoo nurratti lakkoofne akka arjummaaf jaalasaatti kan nu eegeenetis ga'e sa'a kanaaf yeroo kana nu ga'e maqaan waaqayyoo keenya kan kabajame kan ulfaate nuuf haa ta'u jecha akkasumas immoo isa yaamanne ishiin gonga kan biraanefne deessu waaqayyoof qulqulleettii dubaroo maaramidhaaf ulfinni kabajni ishidhaaf haa ta'u jecha akkasumallee immoo ergamoota wareegamoota loltoota raajota akka waaqayyoon kennaa isaanii kenne hunduma isaanii ulfinni kabajni isaaniif haa ta'u jecha akkasumallee immoo hordoftoonni amantaa biraa ashamaa harka fuudhanii jira jirtu maatii hordii yuutuubii kan taatan nagaan bira jiru simbiras akka jiru abdiifaman qaba. Bagana jiraatanii bagina eegamtanii isaa kanaaf yeroo kana eegdan jecha egaa warroonni immoo viidiyoo kee like share gochuudhaan jajjabeessaa turtanii dhugumatti galatooma jecha bakka bara haaraa geessanii baga ittiin sin ga'e bara haaraa akkamiin dabarsaa jirtu ana bira dhugaa galanii gooftaaf yaa ta'u gaariidha bareedaadha kan bara naannoo ga'e immoo bara dhufuunis nu haa ga'u waaqayyoon biyya keenya nagaa tokkummaa jaalala waaqayyoon akka nuuf kennu kadhannaadhaan biyya keenya yaadachuu qabnu obboloota kiyya innaa akkam ayyaana irraa haftanii ayyaana akkamiin dabarsitanii inni guddaan ayyaana nagaadhaan dabarsuudha so maatii keenya waliinis dabarsuu baannu bakka wannan nagaadhaan dabarsuudha namoonni baay'een immoo kan yeroo kanaa fi sa'aatii kana hin eegne baay'eetu jiran waan ta'eef kanaaf nuti immoo waaqayyoon galateeffachaa waaqayyoon kadhannee nagaa akka biyya keenya nuuf kennu tokkummaa akka biyya keenya nuuf kennu jechuudha waaqayyoon kadhachuudha innaa akkasni jedha obboloota kiyya har'a immoo viidiyoo maalii qabattee dhuftee jechuu dandeessanii viidiyoo kiyya kana waliin immoo hanga dhumaatti yoo turtanii waan baay'ee agartanii dhuguma dubbachuu fi isanan yaanne bakka isanan itti yaade yookiin immoo wanni kun naaf ta'a jedhee hin yaannedha kananiin kennaa ta'e naaf kenname so anis immoo namoota kennaa naa kennessaniin galateeffachuudhaaf hin dhufe kennaa addaatu naaf kenname ayyaanaa kennaan kunii maal inni jettanii immoo muddamuu dandeessanii garuu akka dhumaatti yoo dhaggeeffatanii eenyurraa naaf kenname dubartiidhamoo dhiirarraa nama akkamiiti obboleettiidhamoo hiriyyaadhaa nama kenname kan jedhulleen siniifan ibsa waan ta'eef so haga dhumaatti viidiyoo kiyya daawwadhaa
kennaanaaf kennamillee jechuudha haala bareedaa ta'een haala nama hawwatuun isinittiin argisiisa. Isin immoo jalatti koomeentii jalatti yoo narraa bareeda ta'e sirraa bareedee si dhiisee haadhumu naan jechuu dandeessanii. Yoo narraa isin bareedne immoo kennaadha waan ta'eefu narraa bareeduu baatus keessa kiyyatti yoomiyyuu kan hin daganneedha waan ta'eefu ayyaanni kan dhufu yeroo hundumaa jechuudha yaadannoo naaf ta'a. Egaa dhugaa dubbachuuf jennaan yeroo tokko obboleettii ofii caalaa hiriyyaa ofii kan keessa namaa beektu kan baay'eetti namaa dhibbatutu jira. Obboleettii wajjin dhalatan yookiin obboleessa kee waliin dhalatteef qofaaf miti. Jaalalli kan osuma jiru garuu namoonni tokko immoo akka obboleettii keetitti dhimma kee bakka bu'anii kasii yaadan hin jiran. Namoonni kaan immoo otuma hiriyyaa kee ta'anii kanatti godhattu irratti sitti aaranii bakka na caalti jedhanii waa yaadanii namoonni akkasiitis hin jiran. Isuma dhugaa dubbachuuf jennaan namoota baay'ee nan madaale garuu immoo hiriyyaanis ta'ee osoo gaarummaa goone gaariidha. Garuu maaliif jennaani fakkeenyaaf anis nan hojjedha hiriyyaan kan koo isin hojjeta. Hiriyyaan kee maaliif na caale jedhee osoo hin taane aaruu kanan qabu anis akka hiriyyaa kiyyaa sanitti jechuudha cima hojjechuu hin qabu. Aaruu osoo hin taane jabaadhee tarii hiriyyaa kiyya saniini akkamitti hojjettee ati akkatti cimtee yookiin immoo akkamitti hojjettee qarshii amma kana argachuu dandeecha haala kamiin qarshii qusattee yeroo akkamitti itti fayyadamtee akkatti hojjettee argatte jedhee gaafachuun qaba malee hiriyyaan kiyya kun na caalee jedhee inaaffaa kana waaqayyoon hin jaalatu. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf jennaan osuma akkanas ta'anuu immoo namni akka ofiitti namaa yaadu hin jira akka mataa isaatiitti jechuudha. Innaa anis irra dhuguma isuma fuulduratti jechuudha kabajamtoota kiyya hordoftoota maatii yoordii kan taatanii hiriyyaa koo kana akkanaa eebbistaniin barbaada. Arra eebba keessaniin barbaada. Dhugaa dubbachuuf jennaan baay'ee ittiin gammadee soo piraankii na goote ani kanan barbaadu mi'an biraati jechuun mi'a ayyaanaa. Garuu mooshiin kanan hin barbaanne akka ofiishiitti wanta godhatteef anaayis goote. So bakka guyyaa ayyaana sanii osoo hin beekne gana manaa ergan. Dhugaa baay'ee tokko nahee baay'ee tokkos natti dhaga'ame. Bakka ofiishiitii caalana yaadde. Dhugaa hiriyaa akkasii argachuu yookiin immoo qabaachuu kootti baay'een ishee galateeffadha. Bakka dhimma tokko ani wanna tokko yoon ta'e yaada kiyya dafeetiin hin qooda. Achi booda yaada kiyya san dafee qoodafiito tarii hin dhibbatti. Yaadda itti jedheetan immoo deebi'ee ofii kootti wannuu jedhe. Yoon yaada kiyya qoodee furmaata waan naa laattuuf bakka guutumaa guututti baay'een jaaladha. Baay'een kabajalleen. So aranaa galateeffadhaan isiniin jedha. Akkasuma immoo kennaan ishiin naa kennite immoo maalii mee nutti agarsiisi. Maaliif nutti hin argisiistu? Jechuu dandeechani waan ta'eef kennaan immoo isinitti hin argisiisa. Daqiiqa tokko na eegaa. Egaa obboloota koo kennaan naaf kenname kanaadha. Kennaa kana keessa yookiin istaayil kana keessa maaltu jira jettanii baana gaafachuun keessaniin oolleefuu jechuudha. Ani immoo hiikee banee isinitti argisiisa asitti irratti.
kan boorsa keessa jiru jechuudha. እና amma gaa Oromoo fakkaachisu jechuudha. Kaawwadhee isinitti argisiisa sirraa bareedaa sirraan bareedu naan jettanii no kana kennaan naaf kenname obboleettii kootirraa jechuudha. እና kennaan ayyaana naaf kenname akkasiittiidha. Piraankii kan na goote kabajamtuuf jaalatamtuu kan taate obboleettii koo'e. እና uffata akkas bareedu naa ergitee kanaafuu uffata kana kaawwadheen ilaala. Akkanarraa bareeduuf akkanarraa hin bareedne immoo natti himtan. So koomenti jalatti naa barreessitan yookiin sirraa bareedaa yookiin sirraa hin bareedu. Oromoon nama eebbisa waan ta'eef na eebbistanii ishiinniisee haadhumuu akkasumas immoo hiriyaatee waaqayyo yaa eebbisu jettanii so eebbi nama tokko wannoo jechuu danda'a. Innaa kinoo akkas jira amma zaffataa jedheen kaa'adhee dhufa na ilaaltanii isiniin jedha na eega daqiiqa takka kinoo kennaan ishee akkas fakkaata. Kennaan obboleettii keera naaf kenname kana fakkaata. Annaa akkamitti na ilaaltanii narraa bareeda. Bareeda. Uffanni baay'ee bareeda dhugaa baay'een jaalladhe. Naxalaa isaallee kana. Akkas na edeen dabarsee ayyaana isiniin jedha. Dhugaa baay'een jaalladhe baay'ee bareeda. Dammoo narraa hin bareedeen yaada 100%. Boorsaan isaalleen kanadha. Innaa akkasin isiniin jedha filoota kiyyaa kennaa obboleettii keeraa naaf dhufe akkas ayyaana akkas bareedeen akkas faa jedhee garuu kophaan dabarse. Kophaa isaa dabarsu malee akkas bareedeen dabarse isiniin jedha. Innaa obboleettii koo naan galateeffadhaa naaf eebbisaa warri afaan koo kana beektan jechuudha. Innaa dhugumatti baay'ee tokkoon gammadee obboleettii akkasii qabaachuun waan guddaadha. Akka bifa ishiitti yaadee akka ishiitti yaadee ishiidhaafis hin ta'a jettee kan naaf goote waan ta'eef dhugaa baay'ee tokkoon ishii galateeffadha. Baay'ee tokkoon ishii kabaja baay'ee tokkoon ishii jaaladha. Akka na bareessititti atis bareedii atis faayaan guutamii umurii naaf dheeradhu. Anas immoo nama waaqayyoon ulataa kee deebisu waaqayyoon naa godhu jedhaanii. Innaa isin immoo maal jettuu akkam narraa deemee jiraayi. Kanaafuu isiniifis hiriyaa akka kiyyaa kana isiniif haa kennu jecha hiriyaa akka ofishiitti isin yaaddu isiniif haa kennu hiriyaa akkatti isin bareechitu isiniin jedha obboleeta kiyyaa. Kana fakkaataa uffanni koo innaa akkas isiniin jedha obboleeta kiyyaa. Viidiyoo kiyyaa warroonni haga dhumaatti daawwattanii galatooma ulfaadhaa jecha haga dhumaatti like share gochuu keessan immoo hin dagatinaa. Akkasumas koomenti jalatti naaf kaa'aa. Viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti isiniin jaaladha isiniin kabaja. Warroonni yeroo hundaa like share naa gootanii bakka jirtanitti immoo ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u.
waggaadhaan nu haa ga'u. Barri dhufe kun immoo barri 2016 kun immoo bara tokkummaa, bara jaalalaa, bara dhiifamaa Waaqayyoon nu haa taasisu. Bakka jirtanitti nagaan haa turaa. Haga viidiyoo kee wajjin walitti deebinutti yeroo gaarii. Durasi nan dhufe beekamtoon qabdu yoon dadhabee kufe si qofa laaga.